Video kana keessatti kan isinitti agarsiisu obboleewwan hamster combat hojjechaa jirtan project kana irratti hirmaachaa jirtan coin wal sassaabataa jirtan profit paraawrii keessan guddifachaa jirtan akkanumallee daily reward daily keepari daily combo fi daily game guyyaa guyyaadhaan taphachaa jirtan akkanumallee isa haarawaa fide jechuudha hamster combat furtuu haarawaa karaa ittiin argachuu dandeessan playground irratti akka isin fide isinitti agarsiisee jira kanan dura tokko ture amma afur taasisee jira furtuu kanallee akkaataa ittiin tolaan argachuu dandeessan videoon isiniif hojjedhee jira osoo game kana Play Store irraa hin buufattanii taphattanii ergasii immoo koodii sana fudhachuudhaan asirra dhuftanii paste gochuudhaan osoo yeroo keessan isinirraan gubin akkaataa ittiin tolaan bootii tokko qofatti fayyadamuudhaan tolaan ittiin argachuu dandeessan isinitti agarsiisee ture bootiin sun yeroo booda dhaabbachuu danda'a garuu yeroodhaaf itti fayyadamaadha isinii jedhee ture fakkeenyaaf kanan dura itti fayyadame qulfii kan koo guddifadhee isinitti agarsiisee jira jechuudha so inni kunis qulfiiwwan kanneen wal guddifachuun faayidaa guddaa qaba jechuudha har'a kan isinitti agarsiisuudha dhufi dhaggeeffattoonni koo warroonni hamster combat hojjechaa jirtan dirqama video kana ilaaluun dirqama keessanii sababni isaas hamster combat irratti wanta hanga ammaatti nu hojjenne hamster combat karaa ittiin ilaaluu dandeenyu nuuf fidee jira kana jechuun projectii kana irratti akka nu wanta guddaa argachuu dandeenyuuf kan nu fideedha achievement jedhama achievement kana jechuun wanta hanga ammaatti isin hamster combat irratti hojjettan daily combo ta'uu danda'a card ta'uu danda'a akkanumallee dhaggeeffattoonni koo profit paraawrii ta'uu danda'a coin wal sassaabattan ta'uu danda'a level ta'uu danda'a akkanumallee kee keessan yookaan immoo qulfii keessan yookaan immoo furtuu keessan hanga wal sassaabattan kan isinitti agarsiisu jechuudha so kanas dhaggeeffattoonni koo ilaaluudhaaf akkuma asirratti argartan buy skin ka jettuun argamti gubbaa kanarratti bakka nama isinitti agarsiisaa jiru kanarratti share click godhuutan akkuma asirratti argartan achievement jedhee wanta haarawaa isinii fidee jira achievement kana keessatti maaltu argama kan jedhu tokko ni ilaalla sababni isaas achievement kana keessatti wanta hangamaa isin hamster combat irratti hojjettan ni beekama jechuudha yookaan wantoota kanneen guutumaan guututti achievement kana irratti laaltanii yookaan hin hojjetne ta'e yookaan immoo hin sirreeffanne ta'e wantoota kanneen upgrade gootanii yookaan ittiin fayyadamne ta'e wanti tokkoyyuu hamster combat irraa eegdan yookaan immoo isin hojjenne jettanii yookaan immoo nuuf kafalattanii yaaddan tokko illee hin jiru jechuudha wantoota kanneen upgrade gochuudhaan asirratti ilaaluu dandeessan wanta hojjettan guutumaan guututti tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha dhaggeeffattoonni koo asirratti isiniif fidee jira hamster combat wantoota kanneen bal'inaa wajjin ilaalla fakkeenyaaf kaardii hanga ammaatti isin upgrade gootan akkanumallee levelii isinitti kaardiiwwan keessan leveliitti argamullee tokkoon jechuudha fakkeenyaaf levelii kaardii tokko levelii 25 yookaan geettan ta'e akkaataa ittiin ilaaluu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha dhaggeeffattoonni koo egaa viidiyoon kun waa'ee achievementiiti yookaan immoo hanga ammaatti wanti milkaa'inni nu asirratti hamster combat irratti hojjenne maal akka fakkaatu ilaaluu ni dandeessan jechuudha so hamster combat illee wanta kana kan fidee dhaggeeffattoonni koo kaffaltiin isaa yeroo listii ta'ee eebbifame tokkonni of danda'e ta'ee yeroo dhufete jechuudha kaffaltiin inni nuuf kafalu wanta nu asirratti raawwanneedha jechuudha wanta asirratti nu raawwanne kun hundi sirrii yookaan ta'e yookaan guutan ta'e dhaggeeffattoonni koo dhibbatti yeroo listii ta'ee eebbifametti kaffaltii hundayyuu isiniif kafala kaffaltii gaarii irraa argachuu dandeessanii asirratti garuu kaardiiwwan keessan upgrade yoo hin godhin levelii keessan hin guddifatin akkanumallee dhaggeeffattoonni koo coinii keessan illee yoo walitti hin sassaabatin invite friend yookaan hiriyoota keessaniif linkii hamster combat yookaan invite hin godhin ta'e akkanumallee dhaggeeffattoonni koo skinii keessan yoo hin guddifatin skinii kana akkaataa ittiin guddifachuu dandeessan isinitti agarsiisa inni immoo profit paraawrii keessan illee sadarkaa inni itti argamu wanta kana hundayyuu sadarkaa isinitti argamtan kan argisiisudha jechuudha achievementiin kun hanga ammaatti wanta isin hamster combat irratti hojjettan guutumaan guututti achievement kana irratti nuuf fidee jira so wantoonni kunneen asirratti kan nu dhufaniif jechuudha dhaggeeffattoonni koo kaffaltiin isaallee asirratti hundaa'e jedheetii yaada sababni isaas wanti nu hanga ammaatti hamster combat irratti hojjenne asirratti argama waan ta'eef waa'ee kanas bal'ina wajjin ilaalla hamster combat egaa wantoota haarawaa fidee jira projektiin kun projektii cimaa ta'uu fi sadarkaa eegate ta'uu fi akkanumallee sadarkaa addunyaatti namoota baay'eedhaan kan jaalatamee fi dhageettii guddaa kan argatee fi namoonni bebbeekamoonis hojjechaa jiranidha so projektiin kun yeroo listii ta'etti dhaggeeffattoonni koo wantoota baay'ee nuuf argamsiisuu danda'a waan ta'eef projektii kanallee hojjedhaa sababni isaas yeroo listii ta'etti wantoota nama isinitti agarsiisuudhaaf deemu kana yoo kan xumurtan ta'e dhaggeeffattoonni koo irraa fayyadamtu keessattuu yeroo hojjettan profit paraawrii keessan coinii keessan daily reward daily keepari daily combo daily mini game playground irra yoo isin geemiiwwan kanneen taphachuu akkanumallee karoota coinii sassaabatan keessaa namoota hiriyoota keessaniif invite gochuudhaan akkuma asirratti argartan invite a friend copy gochuudhaan ergasii namoota kanaaf erguudhaan fakkeenyaaf namoota baay'eedhaaf ergee jira namoonni baay'een itti fayyadamanii jiran akkuma asirratti argartan namoonni linkii kan koo kanatti invite linkii kan gootti fayyadaman hanga ammaatti 159 irra gahanii jiranii kanaanis namoonni baay'een coinii wal
sassaabatanii jiranii coin'iiwwan isaan walitti sassaabatanillee friends keessa yeroo seen ni ilaalu jechuudha. Haala kanaan namoonni itti fayyadamaa jiranii akka gaariitti jechuudha. Hamster combat kana erni ka jedhu keessa yoo seentan akkuma asirratti argattan join gochuudhaan taaskiiwwan adda addaa asirratti hojjechuudhaan baay'een argachuu ni dandeessanii. Viidiyoo kana keessatti kan isinitti agarsiisuudhaaf dhufe immoo hamster combat warroonni hojjechaa jirtan wanta kana osoo hin beekin hamster combat irraa qarshii ni arganna nuuf kafala yookaan immoo tookoni kun yeroo listi ta'etti yeroo bifametti nuuf kafala jettanii gonkumaa hin yaadinaadha. Sababni isaas wanta irraa isinitti agarsiisuudhaaf deemu kun baay'ee tokko murteessaadha waan ta'eef wanta kana tokkoon ilaala jechuudha. Dhaggeeffattoota koo maalidha wajjin ilaalla. Hamster combat roadmap isaanii irratti wantoota 10 yookaan karoora hamster combat 10 keessaa tokko achievement dha jedhee isinitti agarsiisee ture. Viidiyoo kanaan dura isiniif hojjedhe irratti viidiyoo kanallee ilaalaadha. Linkii isaa description jala isiniif kaaya. Mamoodatti coming soon keessatti yookaan immoo yeroo dhufu keessatti hamster combat karoora 10 yookaan immoo qabxiiwwan 10 of keessaa qabu baasee jira. Karoora san keessaa tokko achievement dha. Achievement akkuma asirratti argattan mallattoo magariisa godhee jira. Sababni isaas isaan kuuwwan mallattoo adii of irraa qabu akkuma asirratti argattan isinitti agarsiisaa jira. Kana kan godheef jechuudha. Dhaggeeffattoota koo inni kun magariisa ta'ee jira gara piroojeektii kanatti dabalamee jira. Isaan hafan saglan ammoo tartiibaan kan itti fufan ta'an jechuudha. Isaan keessaa immoo ammas haaraa kan dabale maalidha? Geemiiwwan adda addaa laawunchi akka godhu isiniif ibsee ture kanaan dura jechuudha. Dhaggeeffattoota koo hamster combat irratti playground yoo seentan immoo geemiiwwan itti dabalan tokko ture amma 4 ta'anii jiranii geemiiwwan itti dabalee jira. Piroojeektiin kun itti fufee jira jechuudha. Dhaggeeffattoota koo baay'ee cimaa ta'uu isaa kanaafiyyuu nullee qarshii piroojeektii kana hojjechuudhaan steeppiidhaan hojjechuudhaan wantoota asirratti argaman wantoota hamster combat barbaadu kana hunda hojjechuudhaan qarshii irraa argachuudhaaf immoo wanta har'a isinitti agarsiisuudhaaf deemu kana ilaaluun dirqama keessanii. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofu Maraab. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii barnootaati waan ta'eef subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabadha. Barnootni YouTube chaanaalii kanarratti isiniif dhiyaatu hundi isaaniiyyuu barnoota teekinooloojiidhaan wal qabate hojiiwwan onlaayinii barnoota waa'ee laaptooppii akkanumallee koompitara akkanumallee waa'ee bilbilaan wal qabate hojiiwwan onlaayinii fi kiriptookaransiiwwan adda addaa wantoota bal'aa jechuudha teekinooloojiidhaan wal qabate YouTube chaanaalii kana keessaa ni argattu waan ta'eef maatii YouTube chaanaalii kana ta'uu hin irraanfatinaa isinii jecha viidiyoo kana keessatti wanta har'a isinitti agarsiisuudhaaf dhufe isinitti agarsiisa. Akkuma asirratti argaa jirtan baay'ee iskiin kan jettu ni argamti. Asirratti kilik gochuudhaan ergasii immoo iskiiniiwwan keessanillee asirratti guddifadhaa. Fakkeenyaaf iskiiniiwwan kanneen akkaataa ittiin guddifachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Iskiiniin kunneenillee akkuma asirratti argattan achievementii kan koo keessatti hangam akka argadhe isinitti agarsiisa tartiibaan jechuudha. So see all kan jettu achievementii kan jedhu fuulduratti yookaan immoo milkaa'inni hanga ammaatti isin galmeessitan asirratti sadarkaadhaan isiniif kaa'ee jira. See all kan jettu kanarra kilik gochuudhaan tokko ni ilaalaa jechuudha. Fakkeenyaaf achievementii keessatti jalqaba irratti kan ta'e upgrade cards kaardiiwwan hanga ammaatti isin upgrade gootan yookaan immoo daily combo kana keessatti upgrade gootuchuudhaan isin bitatan meeqaadha isin jedha. Fakkeenyaaf ani 50dha 50 irratti argama akkuma asirratti argattan 200 kan jedhu jira. Hanga ammaatti kaardiiwwan hamster combat qopheesse kaardiiwwan kanneen argachuu barbaadan maayinii keessa seentanii arguu ni dandeessan. Fakkeenyaaf asirratti PR teamii keessatti kaardiiwwan baay'eetu argama. Akkanumallee dhaggeeffattoonni kun marketis keessa yeroo seentan kaardiiwwan baay'eetu argama. Legal keessa yeroo seentan kaardiiwwan baay'eetu argama. Web3 kan jedhu kana keessa yeroo seentan kaardiiwwan baay'eetu argama. Special keessa yeroo seentan kaardiiwwan baay'eetu argama. Kaardiiwwan kunniin walii galatti baay'inaan jechuudha. Dhaggeeffattoonni koo hanga ammaatti 160 qofaadha. So ammaan boodas dhaggeeffattoonni koo akkuma asirratti argattan achievementii keessatti hanga kaardii 200 akka argamu asirratti ibsee jira. Kaardii 200 akkanumallee kaardiiwwan hanga 500 akka gahanidha kana isiniif ibsu jechuudha. Garuu kaardiin hanga ammaatti hamster combat irratti upgrade ta'an 160 qofa. Ammaan boodallee hanga 500 tti kaardiiwwan kunniin haaraa guyyaa irraa ni dhufu. So kaardiiwwan kunniin itti fufu jechuudha. Dhaggeeffattoonni koo hanga 500 gahuu ni danda'u jedhamee yaadama. Sababni isaas guyyaa irraan kaardiin adda addaa haaraawni gallakkifamaa jira jechuudha. Hamster combat irratti upgrade kan gootan kaardiiwwan isin bitatan kan argisiisudha. Keessattuu daily comboodhaaf coinii miliyoona 5 argachuudhaaf fakkeenyaaf kisa kana yookaan go ahead kan jettu kana akka gootanii kan bitan ta'e kaardiiwwan kanneen hanga isin bitatan argisiisudha jechuudha. Isa kanallee asirraa ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Salphumatti isinitti agarsiisuudhaaf yaalii kan taasise jechuudha. Dhaggeeffattoonni koo egaa kaardiin hanga ammaatti upgrade godhe 50dha jechuudha. Sadarkaan irratti argamu 200 500 kanneen itti fufa jechuudha. Kaardiiwwan hanga ammaatti hamster combat irratti upgrade godhanii hamster combat irratti argamu garuu 160 qofaadha. Inni biraa immoo upgrade cards to level 50 kaardiiwwan isin level 15 ittiin geettan fakkeenyaaf isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf waan tokko qofaadha. Kaardii 5 yoo ta'e immoo 5 kan jedhu isiniif ifa 10 yoo ta'e 10 isiniif ifa level isaanii kaardii tokko level 15 gahuu jechuudha. Akkaataa ittiin gahee amma fakkeenyaaf
kaardii tokko isinitti agarsiisu kaardii kana levelii 15 gahee jira. So isa biraas isa dabaluu dandeessan. Fakkeenyaaf miini kan jedhu keessa erga seentanii booda akkuma asirratti argartan levelii isaan irratti argamu. Fakkeenyaaf inni kun CEO kan jedhu kun levelii 15 hin geenne. So levelii 15 geessisuu yoo barbaade asirratti levelii 15 hin gahu. Baay'ina kaardiiwwan levelii 15 hin gahee achirratti achievement irratti isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf tokko qofaadha. Inni sunis kamiidha kan jedhu mee asirratti haa ilaallu. Security teamidha. Security teamiin levelii 15 irratti argama jechuudha. Isaan fakkeenyaaf kanaan dura levelii 14 irratti argaman kun fakkeenyaaf 15 naa gahu 15 gahuudhaaf isa rakkil godhaa ergasii immoo go'ee kan jedhu kan rakkil gochuudhaan kaardii isa lammaffaadha levelii 15 gahee jira jechuudha. Levelii 15 yeroo gahee jira jechuudha. Kaardii lama ta'ee jira. Kaardii 3 4 5 yeroo ta'u 5 ni ifti jechuudha. Fakkeenyaaf amma gara achievement itti adeemnu achievement irra ergasii booda fakkeenyaaf kaardii tokko qofaadha levelii 15 kan gahe 5 yoo kan geessisu ta'e kaardiiwwan 5 levelii 15 ol kan geessisu yoo ta'e immoo inni kun naaf ifti jechuudha. Inni kun akka naaf ifti gochuudhaaf fakkeenyaaf gara maayinii deemee isa lama duratti tokko itti dabalee jirtee ammas isaan dhiyaatan haa ilaallu. Isa kana fakkeenyaaf 13 irratti argama. Isa kanallee levelii isaa guddisu levelii 15 haa gahu. So inni kunis levelii 15 gahee jira jechuudha. Levelii 15 gahee jira hanga ammatti kaardii 3dha. Kaardii 3 gahee jira. Ammas kan levelii itti dhiyaadhe suphaa levelii isaa itti dhiyaadhe jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun CO'n kun levelii 10 irratti argama. Levelii isaa 15 gahuudhaaf baay'ee tokko salphaadha. Isa kana bitachuudhaan jechuudha. Go ahead jechuudhaan egaa coinii kanneen baasuudhaan levelii isaa 15 gahaa 12 irra gaheera 13. So isa kanallee 15 gahee jira hanga ammatti kaardiin kun meeqaadha jechuudha. Kaardii 4 levelii 15 gahee jira. Kaardii 5ffaadha. Yeroo ani levelii 15 kanan gahu salphamatti naaf ifaa jechuudha. Kaardii 5ffaadha. Levelii 15 gahee isinitti agarsiisa akka itti leveliin isaa itti naaf ifu jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo kaardiiwwan 4 levelii 15 duratti gahuu kan koo isinitti agarsiisaa jira. Inni kun isa 5ffaadha. Isa 5ffaa kana yeroo levelii 14ffaa irratti argama. 15 yeroo an gahu asirra kilik gochuudhaan go ahead jedhee yeroo levelii 15 gahu isa 5ffaa kaardiin 5ffaadha. Levelii 15 ol geessise naaf ifaa jechuudha. Achievement irratti go ahead kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan achievement irratti wanta haarawaa naaf fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argattan meeseejiin kun isin dhaqqabaa jechuudha. Sababni isaas achievement haarawaadha jechuudha. Isa kanarra kilik gochuudhaan fakkeenyaaf haa ilaallu achievement irra seennee fakkeenyaaf levelii 15 ol kan gahe jechuudha. Kaardiiwwan 5 gahee jira jechuudha. Kaardiiwwan 5 levelii isaa 15 ol gahee jira jechuudha. Kanas ilaaluudhaaf salphumatti baay'ee iskinii irra ni seenna. Ergasii immoo CO kan jedhu kanarra kilik goona akkuma asirratti argatan new upgrade cards to level 50 jedha. Kan fakkeenyaaf dura kaardii tokko qofaadha kan levelii 15 gahee jechuudha. Amma immoo new 5 cards new jedhee naaf fide 5 cards isin jedha. 5 cards kun on naaf taati jechuudha. Kaardiiwwan 10 immoo levelii 15 ol kan geessisu yoo ta'e haala kanaan inni 10 naaf ifa. Kaardiiwwan 25 immoo levelii 15 oliin yoo kan gahu ta'e jechuudha. Inni kun 25 naaf ifa. Kaardiiwwan 50 immoo levelii 15 ol yoo kan geessisu ta'e levelii isaa akkaataa ittiin guddisuu dandeessan amma duratti isinitti agarsiisee jira. Haala kanaan isaan kunneen on isiniif ta'anii jechuudha. Baay'ina kaardiiwwanii levelii 15 ol isin geessiftanii kan argamsiisuudha jechuudha. Kan argisiisuudha asirratti jechuudha. Tokko yoo ta'e tokkodha, 5 yoo ta'e 5, 10 yoo ta'e 10, 25 50 jedha adeemaa jechuudha. Inni biraa immoo upgrade cards to level 25 25 levelin ani ittiin gahee jiru 15 already hanga ammaatti isaan kanneen baay'ina isaanii levelii 25 ol kan isaan gahe baay'ina isaa asirratti ilaaluu dandeessanii kaardii tokko 5 10 25 50 jedha jechuudha. Levelii 25 oliin kan an gahe waan hin jirreef kaardiin jechuudha. Levelii isaa hin jiru waan ta'eef asirratti naaf hin kennine already 25 irra osoo kan gahu ta'e immoo isaan kunninis naaf ifa. Inni biraa immoo dhaggeeffattoota kan koo collect coins kan jedhu inni argama. Coiniiwwan hanga ammaatti isin hamster combat irratti walitti sassaabatan isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf miliyoona 200 ol coiniiwwan miliyoona 200 ol walitti sassaabadhee jira. So isa karaa hanga kanaatti onnaaf ta'ee jira. Kun immoo biliyoona 15 olidha. Coiniiwwan biliyoona 15 ol hamster combat irratti yoo walitti sassaabatanidha kan on isiniif ta'u. Inni asirratti argamu immoo dhaggeeffattoota koo invite friend dha. Right naa godhee jira. Sababni isaas xumuree jira jechuudha. Project kanarratti invite friendiin kan koo nama 159 olidha. Nama isaan immoo invite gochuu kan qabdan hanga dhumaatti jechuudha. Friendii 100 yookaan nama 100 invite gootanii yoo namoonni kan itti fayyadaman ta'e linkii hamster combat kanarratti inni kun on isiniif ta'a. Ergasii immoo hundumatti right isiniif godha jechuudha. Isa kana xumuree jira. Fakkeenyaaf already xumuree jira. Isaan kunniin kan naafanidha. Unlock skin kan jedhu kana skinii tokko fakkeenyaaf banee jira. Skinii tokko jechuudha. Fakkeenyaaf skinii kan akkaataa ittiin banuu dandeessan
keessan amma isinitti agarsiisu salphumatti jechuudha. Iskiinii akkaataan ittiin bantan salphumatti asirratti uruu bariitti deebitanii iskiiniin asirratti argama jechuudha. Iskiiniiwwan kanneen tokko tokko banuu dandeessan. Fakkeenyaaf kan tokko already banee jira. Banuudhaaf yoo barbaadan immoo coinii isin ajaju. Fakkeenyaaf isa kana banuu yoo barbaada asirratti kilik godha. Ergasii immoo coinii hangana miliyoona takka ni kafala. Fakkeenyaaf miliyoona takka yoo kafale fakkeenyaaf asirratti kilik gochuudhaan iskiiniiwwan kana baay'ina isaa baay'ifachuu danda'a. Fakkeenyaaf isa kana irra kilik godhe ergasii immoo baay'ee ni godha jechuudha. Piraayisii hangana coinii miliyoona takka kana ni baasa. Ergasii immoo baay'ee kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan iskiinii kana fakkeenyaaf isa lammaffaadha haala kanaan fidachuu ni danda'a jechuudha. So iskiiniin kanadha jechuudha. Baay'ina iskiinii keessanii asirratti argisiisa jechuudha. Fakkeenyaaf lama qofaadha jechuudha gammaatti. So kana jechuun isa tokkotu naafifa 5 yeroo ga'e immoo iskiinii 5tu naafifa 10 25 jechaa deemaa jechuudha. Inni biraa immoo profit per hour dha. Profit per hour kan koo 100 keessatti argama jechuudha. Coiniiwwan profit per hour kan koo hangam akka ta'e isinitti agarsiisu. Profit per hour kan koo hangamatti jechuudha 467 dha jechuudha. 467 dha. So kana jechuun isa jalqabaa keessatti argama jechuudha. Isa jalqabaa jechuun akkuma amma asirratti argattan 100 jechuudha. 100 1,500 already hin guunne waan ta'eef 1,500 yeroo guutetti inni kun on naaf taati. Miliyoona takka yeroo guutetti inni kun on naaf ta'a. Miliyoona 2 miliyoona 3 jechaa deemaa jechuudha. Inni biraa immoo watch hamster YouTube videos videoowwan YouTube channel isaanii irratti isin watch gootan yookaan immoo isin daawwattan fakkeenyaaf asirra yeroo dhuftan inni keessa yeroo seentan recommend isiniif godhanii asirratti videoowwan isin YouTube channel isaanii irra deemtanii akka daawwatan barbaadan jechuudha guyyaadhaan isa kana hanga isin videoowwan hanga isin daawwattanii isinitti agarsiisaa jechuudha videoowwan kanneen gama akka isin ilaaltan kan isinitti agarsiisudha. Egaa hamster combat irratti videoowwan hangamatti ilaal hin jiru waan ta'eef fakkeenyaaf 5 yoo ilaaltan 5 10 25 50 jechuudha. Inni biraa immoo subscribe to hamster combat TG kan jedhu ni argama. Egaa subscribe yoo gootan guyyaa meeqa keessatti subscribe akka gootanidha kan argisiisu jechuudha. Dhaggeeffatan koo fakkeenyaaf 60 irra jira 200 kan jedhutu jira. Achievement jechuun dhaggeeffatan koo guutumaan guututti wantoota isin hanga ammaatti hamster combat irratti hojjettan kan argisiisudha. Isaan kanneen ilaaluudhaan ergasii immoo wantoota kanneen isin barbaachisu kanneen coinii isaanii guddifachuu, levelii kaardiiwwanii isaanii guddifachuu, profit per hour keessan guddifachuu, namootaaf invite gochuu, iskiiniiwwan kanneen baay'ina isaanii baay'isuu, kaardiiwwan kanneen baay'inaan bituu, akkasumallee profit per hour keessan guddifachuu kanneen jechuudha. Guutumaan guututti wantoota amma isinitti agarsiisuudhaaf yaade kanneen hamster combat irratti gochuun dirqama keessanii wanta an achievement irratti isinitti agarsiiseef hanga ammaatti hamster combat hojjechaa warroonni turtan gatiin keessan yookaan immoo lifaatiin keessan akka hin hafneef hamster combat irratti of eeggannoodhaan wantoota kanneen guddifachuudhaan yeroo inni list ta'ee bifametti coinii gaarii irraa argachuu ni dandeessan jedhee yaada. Videoon kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Boleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe godhaa. Video kana immoo like share gochuudhaan hojjettu keessan dhaqabaadha. Yeroo biraa video biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.